Jirra jirtuu kabajamtoota daawwattoota televizyiinii OBS kun qophii falannaati. Qophii falannaa keenyaan wayita garaagaraati jechuudha. Akkaataa hawaasni keenya fayyaan itti jiraachuu danda'u irratti ogeessota dhimma fayyaa irratti hojjetan kallattii garaagaraatiin isin biraan gahaa turreera. Egaa isinis qophii keenya daawwachuudhaaf namoonni hedduun irraa fayyadamaa akka turtan ni beeknaa jechuudha. Maarri egaa qophii keenya har'aatiin immoo jechuudha biyya keessaan ala ba'uun jechuudha. Keessumaa gara biyyoota Araboota gamtoomanii yookaan Yuunaayitid Arab Imireet deemuudhaan magaalaa Ajimaan keessatti argamnee jirra. Magaalaa kana keessatti dargaggeessa mala aadaatiin keessumaa jechuun waan uumamaan jirurraa qoricha hojjechuudhaanii hawaasni keenya yookiis hawaasni isaa akka itti tajaajilamuuf hojii hojjetaa jiru yookaan bu'uura kaa'e tokko jira jechuudha. Dargaggoon kunis egaa as biyya kana keessatti kan argamu yoo ta'u jechuudha dhalataa biyya keenyaa dhalataa biyya Itoophiyaati jechuudha. Biyya keenya keessaa gara biyya kanaa dhufuudha. Jiruuf jireenya isaa fooyyeffachuu irratti argamaa jechuudha. Innis dargaggoo Milkii Shaashoo jedhama. Egaa har'a bakka hojii isaati yookaan bakka inni itti qoricha kana hojjetuu fi akkuma kana qoricha kana hawaasaaf dhiyeessuutti argamne qorichoonni inni hojjete kun maal irraa argaman bu'aa maalis qabu. Kana kanaa fi kan kana fakkaatan isa gaafataa isarraa baraa wajjin turraa jechuudha. Kanaaf qophii keenya hanga xumuraatti nu waliin turaa isiniin jedhe qopheessaa anis qeela arguu fi akkuma kana immoo gartuu kaameeraa kana biyya kana keessatti tajaajilaa jiran isaanii wajjin turtii taasisna. Kanaaf hanga xumuraatti nu waliin turaa. Tole egaa amma kallattii dhumaanii baga nagaan dhufte moo baga nagaan dhufe yoo ofiin jedhu. Baga nagaan dhuftanis hin jenna egaa. Tole egaa ati yeroo ammaa kana kunoo iddootii waa gurgurtutti argamaa jirra. Wanti gurgurtu kun maal jechuudhaaf egaa daawwattoota kootiif jalqaba irratti akkuma kaasuuf yaadetti qorichoota argaa jirra, dibatoota garaagaraa argaa jirra. Mee waan kanarraa xiqqoo nu kaasi. Maal wanta as keessatti argamu kun? Eeyyan galatooma carraa naaf kennitanii iddoo kanatti argamtanii waan kana gaafachuu keessaniif akkuma beekamu iddoo amma nutti argamnu kuni kutaa Ajimaan Dubaay keessa jechuudha. Naannoo Alkaraamaatti argamna. Manni kun mana qoricha aadaati jechuudha. Qoricha aadaa jechuun akkuma beekamu beekamaadha biyya keenyattis yeroo armaan duraa abbootiin keenyi haawwotiin keenyi gaafa manni yaalaa hin babal'anne waan akkanaa kana qorichoota aadaa kanaanii wal'aanamaa turan jechuudha. Anis kanuman bu'uureffadheetiin gara hojii kanaatti dhufe waan ta'eef akkuma kana duraanis hojjaan kan koo ogeessa fayyaa waan ta'eef kolleejjii saayinsii fayyaa irraa eebbifamee gara dhufe waan ta'eef kanaaf maaliidhaan uummata keenya kana tajaajilaa akkamitti uummanni keenya kan alaa jiru kuni afaan keenyaan tajaajilamanii ijoolleen baay'een mana madabii jiran yeroo baay'ee afaan wallaaluu irraa kan ka'ee fi sodaa irraa kan ka'e dhibee isaanii doktoratti hin himatanii akkasuma immoo madamittis hin himatanii maaliif yoo madamitti madhee waa'ee dhibee kiyyaa kana waa'ee rakkoo warra isaan biraa hojjetan jechuudha. Eeyyan warra biraa hojjetan jechuudha rispoonsar isaanii. Yoo isaanitti ni madhee jedhe tarii fuudhaniitoo dhibee qabdi jedhanii gara biyyaatti na galchanii gatii jedhaniif. Hojii korraan ari'uu danda'u. Kanaaf anis waan kanatti yaadeen maaliif gara kanaani hawaasa keenya kan biyya kana jiran hin gargaaruun jedheen gara hojii kanaatti seenee jechuudha. Tole amma fakkeenyaaf qorichi aadaa kun akkuma jettee hawaasni keenya durumaan utuu qoricha ammayyaan dhufin itti fayyadamaa ture bakka garaagaraatti. Keessumaa yeroo baay'ee qoricha aadaa wal qabatee ogeessonni fayyaa fi beektonni dhimma fayyaa irratti hojjetan kan isaan kaasan keessaa tokko qorichi fayyaa mala aadaatiin jiru yeroo baay'ee miidhaa geessisaa. Akkaataan fudhatamuu isaati madaalawaa ta'uu dhiisuu irraan kan ka'e saayinsiin qoratame jedhanii bakka ittiin deeggarreetu jira. Fakkeenyaaf biyya kana keessatti immoo ati immoo kun ayyama baastee hojjetaa jirta dhimma kanarratti jechuudha. Mee waan kanaan wal qabatee ilaalchota ogeessota fayyaa gidduu jiruu fi waan hawaasni keenya amanu kana gidduutti mee rakkoowwan si mudanne chaalenjiin si qunnameen jiru kanarraa waan nu kaasime. Eeyyan gaafiin keessan baay'ee bareeda. Akkuma namoonni tokko jedhu akkuma qorichi gama faarmaasiitiin kennamu yookiin gama ammayyaatiin kennamu doosii qabu isa kanas gaafa hojjettee jettu doosii isaatiin namaaf kennita jechuudha. Maaliif namni tokko hamma isa fayyisu qaba hamma fudhatu qaba. Gaafa mana yaalaarraa fudhatteettee guyyaa haganaa fi waan haganaa yookiin antibiyootikii kana fudhadhu jedhanii sii kennu. Akkuma kana anis gaafani dawaa kana namaaf laadhu dawichi kun hanga qaba. Wanni guddaan dawaa aadaa irratti yoo hojjetta ta'e hanga isaa beekuudha. Doosii isaa jechuudha.
Okay, waan kennu sani waan ittiin fudhatantu jira. Meeshaa itti fudhatan waan agarsiisa waan itti sanitti fudhatta jetteetiin namaaf himte jechuudha. Doozii sana beekuun hin ulfaatu. Maaliif hin jechuu barbaade amma ogeessa fayyaa gaafaata. Amma ogeessa fayyaa turte biyya keenya keessatti waan ta'eef ogummaa sana baratteeti kan gara biyya kanaa dhufte. Gaafa ogeessa fayyaa taatee biyya keenya keessatti barattu safartuu jira. Ammanatti ammana naqii, ammanatti ammana godhii yookiis immoo yoo marfee leemmoo namaa kennuu barsiisu ta'e akka ittiin waraanii asirree waraante kana ta'a yoo kana goote kana ta'a jedhameetu gaayidaansii yookaan intinaan kaa'amee jira jechuudha wanti seerri wayii kaa'amee jira. Qoricha ammayyaa kana garuu qoricha aadaa kana gaafa hojjettu ati immoo walitti fiddee waan kana utuu gaayidaansii yookiis immoo utuu seera tokko hin jiraatiin ofiitii fidanii hojjechuu irratti chaalenjiiwwan turan akkanaa kaastu barbaadeen rakkoowwan jiran. Inni kun gabaabumatti maal seetaa gaafa waa tokko hojjettu akkuma jettee jechuudha. Doosii jechuun fakkeenyaaf dawaa tokko yoo fakkeenyaaf maqaa sii kaase dawaa dhibee garaachaa jennu. Yoo dhibee garaachaa kana namaaf hin laadhee jedhe hangi itti fudhatan fakkeenyaaf burcuqqoo shaayii tokko bishaan danfisanii maankaa shaayii tokko dawaa sanirraa itti makaniitiin wal wajjin fudhatu jechuudha. Biktuun kenna yookiin safartuun kenna meeshaadhaan jechuudha. Akkas ta'a jechuudha. Tole amma egaa qoricha aadaati kun jenneerra. Biyya kana keessatti qoricha aadaan hojjechuun hin jajjabeeffamaa? Akkamittiin gara kanatti dhufte kan jedhu irraa nu kaasinu. Biyya kanatti actually namoota biyya keenyaatti irra caalaa qoricha aadaatti fayyadamne malee Araboonni biyya kana jiran baay'ee qoricha aadaa jaalatu. Qoricha ammayyaara qoricha aadaa jaalatu jechuudha. Maaliif qorichi aadaa haalaan beektee daladdeennaani baay'ee tokko gaariidha. Maaliif keemikaala tokko hin qabu. Waan uumamarraa hojjetame biqiltootuma garaagaraa irraa hojjetame tokko firiirraa hojjetamaa tokko hidda isaarraa hojjetamaa tokko immoo baalarraa hojjetamaa waan akkasii kan irraa gatee hojjetamu jennaaniin saayid effeektii baay'ee hin qabu. Maaliif ati namni hojjetu suni nama sirriitti hojjetu taanaaniin saayid effeektii tokko hin qabu jechuudha. Waa baay'ee irraa hojjechuu dandeessa gara baay'een hawaasa keessa tajaajiluu dandeessa jechuudha. Akkamiin gara mana qoricha aadaa kana hojjechuutti dhuftamee achirraa nu kaase? Tarii yeroo baay'ee hantuutii haadha jalatti gumbii uraa barteedha Oromoon gaafa mammaaku waan ta'eef. Tarii maatii keessan keessaa yookiis namoota beektu namatti irraa bartee jira akkamittiin gara kana hojjechuutti dhufte kan jedhu irraas. Karaa kanatti akkatti dhufe jalqaba ani ogeessa fayyaatis jedhee jira. Namni gaafa ogeessa fayyaa barate jedhe hawaasa isaatti tajaajila. Garuu gara ogeessa fayyaa sanarraa gara kanatti akka inni jedhe akaakayyuu kan kootii fi abbaan kan koos waa'ee dawaa kana irratti hojjetu jechuudha. Akkasuma akkam kan koos waa'ee dawaa kana baay'ee beekti. Kanaaf anis maaliifin ka'eetiin seenaa isaanii san fideenii gara kanatti jijjiiree isa ammayyaan baradhe kanaa fi isa mala aadaa kanaan walitti fideetiin wal gargaaree maaliif hawaasa kan kun tajaajilu jedheeni gara kanatti seenee jechuudha. Maarrigaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan isin bira ga'aa jiru kun qophii falannaati. Qophiin falannaa keenya akkuma beekamu torbanitti yeroo mara sa'aatii kana dhimma fayyaa hawaasaa irratti xiyyeeffachuun kan isin bira ga'udha. Har'a immoo xiqqoo biyyarraa miila fageeffannee jechuudha. Yuunaayitid Arab Emireet yookaan gamtaa biyyoota Araboota gamtoomanii magaalaa Ajimaan keessatti dargaggoo qoricha aadaa hojjechuun hawaasa isaa tajaajilaa jiru tokko qabannee jirra. Innis dargaggoo Milkii Shaashooti jechuudha. Turtii nuti isaa wajjin taasifnu ammallee akkuma itti fufeetti jira. Kanaaf hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Tole, mee as deebina gara qoricha keetti. Qorichi kee itti hojjettu kun fakkeenyaaf akka biyya keenyaatti amma wantoota baay'eetu fuula kana dura kakkaa'amee jira. Gosa biqiloota garaagaraa waan hojjetamu wayiiti. Maqaa sanatti himtame tokkuma lamas keessaa natti himama kana natti himachuu. Maqaa isaa siime amma kun limoon giraas jedhama. Inni kun baabunaa jedhama. Nu bira hin jiru kun biyya keenya hin jiru. Biyyatti maqaa maalii waamama? Ilillii durbaa jedhamee waamama. Jira jechuudha nu biratti. Jira. Innatti muu yaadaa dhabdee tarii galee hojjetee gabaan irraa deebisaadha ta'e wallaan ishee. Kanaaf kan asirraafan immoo baay'een jiru. Yoo xiqqaatee as keessa mana qorichaa keenya kana keessa yoo xiqqaate maqaalee garaagaraa kan qabu qoricha aadaa gosa 50 olii as keessa jira jechuudha. Tole,
Meegaa kanneen kanarraa maal fa'aa hojjetta? Qoricha maalii hojjetta? Mee gara ijoo dubbii keenya irraatti gaafa deebinu maal irraa hojjetta? Amma qoricha maaliitu kanarraa hojjetama? Maal hojjettee har'a gabaaf dhiyeessaa jirta? Eeyyan akkuma beekamu qorichoota kanarraa tokkoffaa gaafa hojii kanatti seenu oolii hojjechuun jalqabee. Oolii jechuun zayita jechuu keessa? Zayitii rifeensa yookiin dibata rifeensa jechuudha. Jaartiin kookiin gifti duree kan wajjin wal taanee gaafa jalqabnu jechuudha. Jalqaba maal hojjechuu eegallee oolii hojjechuu eegallee oolii dibata mataa jechuudha. Erga isa hojjechuu eegallee gaafa hojjennee jennu hojjennee hawaasaaf dhiyeessine jechuudha. Eenyuun hojjennee oolii kana oolii ifnaan jennee zayita jennee zayita ifnaan kana hojjennee kostomarii keenyaaf dhiyeessine jechuudha. Gama sooshaal miidiyaatiin. Inni kun immoo dibata rifeensaati. Maal godha? Rifeensa maal godha? Rifeensa inni kun jechuudha. Rifeensa namarraa fuulduraan dhumatee akkasuma immoo rifeensa dheerachuu didee rifeensa namarraa harca'u rifeensa bifa hin bareenne bifa isaa bareechaa akkasuma immoo rifeensa namaa hin lallaafisaa akkasuma immoo warroota moluu yeroo maleedha jechuudha. Dhiirotaaf moluu yeroo maleedha. Sanyiin kootii ni deebisaaf jechuudha. Akkasuma immoo warroota dubartootaatii fi sababa tokko tokkoon rifeensa isaanii gara fuulduraarraa irraa dhumachuu danda'a. Sababa marataaf irraa ta'uu danda'a. Sababa uffataaf irraa ta'uu danda'a. Isa kana hatattamaaniin deebisa jechuudha. Oolichi kun deebisee biqilchuu danda'a jechuudha. Sirriitti deebisee biqilchuu. Rifeensa molate deebisee carraa biqilchuu qaba jennee amanuu dandeenya. Warroota moluu yeroo maleedha. Moluu yeroo malee. Moluu yeroo maleedha. Warroota ganii molaan osoo hin taane warroota fakkeenya namoonni tokko tokko ispeeshaalii biyya kana otoo jiranii sababa bishaanii irraa kan ka'e sababa viitaaminii rifeensaa gahaa dhabuu irraa kan ka'e rifeensi isaanii dargaggeessuma ganaa fuudhallee hin geenye irraa dhumata. Namoota baay'ee waan argu jechuudha. Kanaaf gaafan isaan kennee oolii yookiin zayita dibata rifeensa kana isaan tiraayii godhani already hin deebiseef jechuudha rifeensa isaanii akka duraatti. Kanarraa immoo ragaan baay'een qaba jechuudha. Mee fakkeenyaaf umurii malee kan jettu sababa garaagaraatiin kan jettu umurii yoo ta'e hanga umurii meeqaatti waan qoratte qabda? Eeyyan yoo xiqqaate jedhe nama tokko jechuudha yookiin dargaggeessa hanga umrii 35 jiruuf jechuudha. Achi gaditti rifeensi isaa yoo irraa ciccita ta'e yookiin yoo fuulduraan irraa yaa ta'e turtii deemuun isaan barbaachisu jechuudha. Maaliif namoota baay'eedhaa fi dibata rifeensaa kana ilaallee fi nama tokko lamaa miti namoonni as keessa jiran baay'een isaanii beekanii baasee waan ta'eef namoota baay'eedhaa rifeensi isaanii deebi'eefi jechuudha. Mee kunoo fakkeenyaaf kun maalirraa hojjetama? Mee amma kana naa kaasti kun dibata kun akkaataa isaa booda natti himuu dandeessaa? Kun waa meeqarraa hojjetame? Mee inni rifeensa namaa akkas bareechu? Inni kun ifnaan heer oolii yookiin ifnaaniin zayitiin dibataa ifnaan kun jechuudha. Yoo xiqqaatee jedhe waa 30 of keessaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf waan akka roosmeerii, waan akka liimoongiraasii, waan akka baawunaajii, waa tokko lamaan jechuudha. Silaa akka yoo liisii gahuu hin danda'u jechuudha. Waan rifeensaaf hin barbaachisa jedhame hundayyuu waan kana keessatti hammatanii jira jechuudha. Mee akkamittiin dibatama? Natti himtaa? Isa kana akkaataan itti dibatanii galgala bootilii ittiin dibatantu jira yookiin akkasumatti fuudhanii meeshaa ittiin dibatantu jira. Yookiin akkasumaan fuudhanii rifeensa ofiitti diban olii kana jechuudha. Rifeensa ofiitti dibanii ergasiin booda bakka ta'etti dibanii ergasiin booda daqiiqaa 5 maasaaj godhan jechuudha rifeensa. Sukkuumu. Hin sukkuumu. Erga sukkuumaniin booda halkan san immoo waanuma ta'etti maratanii bulu akka uffata isaanii hin balleessine jechuudha. Ganama yeroo kaan immoo yoo barbaadan miicuu danda'anii garuu yoo barbaanne sa'a 24 guutuu ofirra tursiisanii ergasiin booda waanuma ta'e shaampoos haa ta'uu saamunaas haa ta'u fayyadamanii ofirraa miicanii erga ofirraa miicanii kaaniin booda immoo taawolii hin jira miti taawoliidhaan goffatanii fooxaadhaan jechuudha. Rifeensi fi goffatanii wagguudhama san tiriitimentii isaa kana jechuudha. Kun heerfuudii ifnaan jedhama. Baazee jechuudha. Isa kana wajjin deema. Heerfuudii kana rifeensa kanatti dibataniitiin dhiisan jechuudha. Yoo dubartii ta'e ni filatanii jechuudha. Yoo dargaggeessa ta'e immoo ittuma dibanii dhiisan jechuudha. Inni kunis yoo xiqqaate heerfuudii isa kana gargaaru jechuudha. Waa 10 walirraa hojjetamee jira jechuudha. Kun nyaata yookiin heerfuudii rifeensaati jechuudha.
Tole, mee waan biraa hoo qorichoota baay'ee asirratti argaa jira. Maqaa isaa yoo wallaale inni kaan geeshoo fakkaata, inni kaan waan nyaataaf tolu fakkaata. Mee muraasuma irraa natti himi, amma kana natti himachuuf yeroo illee waan hin geenye. Akkuma beekamu inni amma asitti argamu kuni akka jiru kanatti kireemii ifnaan fees kireemii kana jechuudha. Ifnaan fees kireemiin akkuma beekamu namoota fuulli isaanii pigmenteeshinii qabu, egzamaa qabu yookiin jechuun akka biyya keenyaatti bugurii fuula namaarra baay'ata. Sababa qaamni keenya yookiin fuulli keenya oolii baay'atuuf jennaaniin buguriin fuula keenyarra baay'ata jechuudha. Akkasumas warroota maadaata yookiin naxalaa fuula irratti gurraacha qaban jira miti. Boqoo isaanii afaarraa akkasii adda isaanii irra gurraacha qabanii kanneen hatantamaaniin fayyisaa jechuudha. Yoo xiqqaate torbee 2 haga torbee 3 yoo fayyadamanii jedhani isa bukuriis isa asirra maddii isaanii irra gurraachatee jedhes hatantamaan akka dafanii fayyan godha jechuudha. Fayyisuu qofa osoo hin taane fuula isaanii illee bareechisaaf akka neechariitti deebisa jechuudha. Kana faayidaan isaa. Mee warra kaanis nu kaasi fakkeenyaaf amma waa lama kaasne irraa kan fuula gurraachessu jenne irraa akkuma kana immoo kan rifeensa deebisee biqilchuu fi lallaafisuu bareechuu bareedina dabaluuf jennee kaasne irraa. Mee warroota biraa fakkeenyaaf waan ani warroonni biraa kan akka fakkeenyaaf qoricha kintaarotiidha. Qoricha kintaarotii jechuun biyya kanatti namni tokko kintaarotiidhaan qabamee mana yaalaa deemee yaalamuudhaaf birrii yookiin baasii guddaa isaa barbaachisa jechuudha. Kanaaf maluma salphaadhaan garuma aadaatiin qopheessee namoota baay'eedhaaf qoricha kintaarotii dhiyeessee kintaarotii yoo jennu kintaarotiin bakka lama qoodama. Kintaarotii alaaf keessaa qabaa. Kamiyyuu haa ta'u kana qopheessee gaafa laadhuu fi namoonni baay'een dawaa kintaarota kanarraallee fayyanii fayyaa isaanii kan duraatti deebi'anii jiru jechuudha. Akkasuma immoo namoonni infekshinii qaama saalaa qaban, kan dhibee kaleedhaa qaban, akkasuma immoo kan garaacha qaban, akkasuma warroonni alaarjikii qaban fi namoota baay'ee sababa dalagaarraa kan ta'e biyya kanaan dalagaa dhabuun miti miilli isaanii ni ta'a jechuudha. Miilli isaanii ni ta'a hamma socho'uu hin dandeenyetti faga'u jechuudha ijoollee. Maluma salphaadhaan dawaa kana laadhee fi irraa fayyan jechuudha. Dabalataan ijoolleen keenya baay'een isaanii sodaachuudhaan kan ka'e even madamitti illee hin himan. Farankaadhuma illee madamii gaafachuu bakka hojjetan jechuudha madam jechuun. Responsibilii hojjetanii himuu sodaatanii maallaquma kana illee gaafachuu gaafa sodaatanii dhufanii ana gaafatu waan akkasii rakkannee maaloo na gargaaraa gaafa jedhani namoota baay'eedhaaf tola ooltummaa kennee jira jechuudha. Akkanumatti. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin falannaa keenyaarraa akkuma jalqaba irratti isinii kaasuu yaadetti jechuudha. Biyya Yuunaayitid Arab Imireetii yookaan biyyoota gamtaa Arabootaa keessaa kan tokko kan taate magaalaa Jimaan keessatti argamnee jirra jechuudha. Dargaggoo nuti wajjin ta'aa jirru immoo dargaggeessa mala aadaati yookaas immoo waan aadaarraa waan uumamaarraa qoricha namni irraa fayyuu danda'u qoricha namni fudhatee dhibee isaarraa fayyuu danda'u kan hojjetedha jechuudha kan nuti wajjin jirru. Amma bakka nuti argamnus magaalaa Ajimaan keessatti bakka hojii isaatii kan ta'edha jechuudha. Dargaggoo Milkii Shaashoo jedhama. Tole amma Milkii asumatti gaafa deebi'aa dhufnu wantoota tokkoon tiktaak irraa ilaalaa ture. Ijoollee baay'een warri kaan fuula koo qallatee jedhu, warri kaan garmalee furdadhee jedhu. Gaaffiiwwan baay'ee tarii safuudha asirratti dubbachuudhaaf illee namatti hin tolle baay'ee illee nan dhaga'a. Mee dhuguma waan kanaaf furmaanni ni argamaa yoo akkas ta'e anumtu warra ga'a ammasii gadi geegaluun kana fuula koo furdifannee jechuudha. Waan gaariidha. Ijoolleen keenyiin tokko jechuudha. Sababuma garaagaraa irraa fuulli isaanii anti-eejii jedhanii waan akkasisan anti-eejii waggaa isaanii malee yookiin umrii isaanii malee fuulli isaanii qaama kaaniin otoma sirrii jiran fuula keessa hir'atu yookiin hunuqqatan jechuudha. Namoonni akkasumas nu biraa dawaa yookiin kireemii fuula guututu jira yookiin fuula furdisa jechuudha. Isa kana fudhatanii yoo duraan fuulli isaanii suuqqatee jiraate ammas fuula qofa furdisuudhaa miti. Kireemiin kun anti-eejii namoota umrii isaanii malee fuulli isaanii walitti dadacha'e kana hin diriirsa jechuudha. Hin bareechanii akka sirriitti bareedan godha jechuudha. Kana akkasuma warroonni furdachuu barbaadan dawaa furdinaas jira.
namoonni baay'een sababa qal'inaa yookiin sababa dalagaarraas ta'uu danda'a. Baay'ee qallatanii hamma of jibbanii akkasumas shamarreen tokko tokko immoo yoo qalladhe jedhee booddee rakkisaadha gara bultiitti gaafa dhufu dargaggeessi na laallatufa jechuu danda'u. Akkasumas jedhu baasee waan ta'eef. Kanaa jennaaniin mee furdachuu barbaada ifnaanii maalii naa kennitaa gaafa jedhan dawaa furdinaatu jira. Akka saayid effeekt tokko hin qabne waan uumaarraa kan dalagame kan hin laadheefi gaafa jedhu qaama isaanii dabalanii yoo duraan kiiloo 43 ta'anii 53 56 galanii ofitti gammadu jechuudha. Irraan galu? Irraan galu inni kun. Akkasumatti itti fufuu danda'u jechuudha. Mee fakkeenyaaf kun ifnaan jedha. Ifnaan maal jechuudha? Maalirraa moggaasa? Galatooma. Ifnaan jechuun akkuma beekamu mucaa kan koo isa jalqabaati jechuudha. Maaliif jennaan namni gaafa waa moggaasu waa malee moggaasu. Kanaaf jennaaniin ifnaan jechuun akkuma beekamu naa ifee jennaanii. Gara biraatiin immoo namni dubartii jalqaba argate jedhama akkuma aadaatti illee hin soorama jedhama miti ree. Kanaaf naa ifnaaniin jedhee maqaa mucaa kootiitiin kaampaanii kana moggaase jechuudha. Ifnaan jedhamte jechuudha mucaan kee isheen. Mucaan kan koo isheen jalqabaa ifnaan jedhamti. Tole baay'ee namatti tola. Meegaa walumaa galaa qorichoota kee kana qabatamaadhaan namoonni waan kanarraa fayyineerraa dhuguma nu gargaareerraa jedhan ni jiru. Fakkeenya nu kaasuu dandeessaa? Fakkeenya tokko lama miti waa baay'eedha. Akkuma fakkeenyaatti olii kanarraa gaafan kaase mucaan tokko asuma ajumaan keessa naannoo Nayimiyaa hojjeta. Mana nama hojjeta. Mana biiftuu faashinii hojjeta jechuudha. Rifeensa koonarraa dhumee jira. Duubatti jedhee jira. Malaaxee jira. Maaloo na gargaaraa gaafan jedhu. Ani immoo gaafan dawaa kana laadhuu fi ji'a tokko keessatti jechuudha. Rifeensa kan duraanii bakka san hin jirre bakkatti deebi'aa fi dhufe jechuudha. Gaafa ji'a lama ga'u immoo rifeensa iddoo duraarraa dhumaterraa hin guuteef jechuudha. Qabatamaadha jechuudha. Qabataman jechuudha. Akkuma kana ijoolleen baay'eenis tarii TikTok irratti arguu dandeessaa. Hamma shooppii kanaa dhufaniitiin ragaa ba'aa turani. Qoricha saayinasiirraa warroonni fayyanii. Qoricha asmiirraa warroonni fayyanii dhufaniitiin kunoo anis kan asmii sarraa fudhadhee kan saayinasii sarraa fudhadhee kan fuula irratti waan gurraacha nama ta'u kana namarraa balleessu fudhadhee itti fayyee jedhanii namoonni baay'een qaamanis dhufanii kan ragaa ba'an jiru jechuudha. Akkasuma immoo namoonni baay'een waggaa 8 fa'a maadaatii yookiin fuula isaanii gurraachis kun waggaa 8 irra ture waggaa 4 irra ture kan kireemii dhuma isaaniitti hin dibne jiru. Bakka hunda deemanii kireemii yaalanii dadhabanii tarii mee kan kee kana yaallaa tarii jedhaatiin bara maaliif hagaa fayyanitti nama nan ka'a tarii mee jedhanii gaafa yaalan sila maaliidhuma inni kuni fuulumti kennaa isuma durii caalaa bareedina dabalee laafinnas dabalee gaafa jedhan ani immoo fiidbaakiin isaanii kuni akka cimu na godhe saayinni hojii kanaatti sirriitti akka dabalee hojjedhu akka sirriitti qo'adheeni kanaa oli hawaasa kan kootiyyuu miti hawaasa addunyaadhaa akka gargaaru fedhiina keessatti horatee jechuudha. Mee fakkeenyaaf dhibeewwan baay'inaan namoonni irraa fayyuu danda'an keessumaa qoricha kana kan hojjettee fi jirtu maqaa dhibee kanaan mukaasii qophii keenya gara xumurarraan gaarra waan ta'eef. Eeyyani tokkoffaa namoonni saffisaan jechuudha daawwata ani qopheessu kanarraa fayyanii tokkoffaa waa'ee rifeensaa irratti ooyiliin kun kooment tokko illee hin qabu jechuudha. Salphumatti waanuma isaan barbaadan godhaaf jechuudha. Lammaffaa warroonni bukurii fuula isaanii irratti ba'ee yookiin fuula isaanii irra gurraachates jedhee hatantamaan fuulli isaanii bakkatti akka deebi'uuf godha jechuudha. Sadaffaan warroonni dhibee kintaarotii qaban namoonni baay'een biyya kanatti gatii ho'uu ennaan konkolaachisaa fa'aa ta'uu danda'anii akkasuma immoo hojjetee yookiin fa'aa nama bira dalagan gatii ta'e ennaan kintaarotiidhaan baay'ee saaxilamu jechuudha. Isaanis saffisaan dhibee kintaaroo kanarraa fayyanii akkasuma immoo ijoolleen mana rispoonsar isaanii mana madamii dalaganii akka maduusin jedhe kana yeroo baay'ee infekshinii qaama saalaatiin baay'ee saaxilamu jechuudha ijoolleen shamarranii. Maaliif jennaaniin qaamni shamarranii uumamaan seensitiiviidhaa gatii ta'e jennaan yoo tariitii tooyileetii yookiin mana fincaanii qulqullina qabne fayyadaman yeroo masanii salphatti dhibee kanaan qabaman jechuudha. Kanaaf namoonni baay'ee dhufanii dhiibini himachuulleen saalfatan dhibee akkasii.
infekshinii qaama saalaa qaba jechuun qaanfatu. Ani garuu maaliif hin qaanfantu jedhee yeroo baay'ee miidiyaa irratti hin barsiisan. Maaliif dhibeen qaama saalaatiin dhufe saala fixatee jette Oromoo. Kanaa jennaaniin saalfiin hin barbaachisu. Bakka si dhukkubu sana yoo himattee jette ogeessa fayyaatitti tiriitimentii yookiin dawaa sirrii argatta waan ta'eef hin saalfatinaadhaani namoota baay'eenis gara kanatti saalfii dhiisaniitiin sirriitti of ibsuu eegalanii jiran jechuudha. Sirriitti himachuu eegalanii jiran jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een dhiboota kanneen fi tokko lamaa miti akkasuma dhibee ilkaanii fa'a. Fi mucaa tokko yaadadhaa gurra si dhiibaa miti madamii si bakki geessan hin jiru. Yookiin iddoo si daladduus mosarii jechuudha. Hoo xiqqaatee waggaa sadiif na dhukkubatte gudusii. Mana yaalaa hundarra deemeen dadhabee biyyatti galuudhaaf abdii gaafa muradhu tarii mee qoricha aadaa kanaan yoo wal'aanamee waan carraan argadhu jedheen dhufee sirraa fudhadhe. Guyyaa sadi duwwaa dawaan laadheef kana itti godhattee gurrisii hin fayyeef jechuudha. Kanaaf waa tokko lama siin jechuun barbaadu gabaamatti waa baay'ee jechuudha. Gara as yoo dhufne namni fakkeenyaaf gara biyyaa keessatti biyya keenyaatti hojjechuudhaaf jechuudha. Biyya kana qofa keessatti hojjettamoo gara biyya keenyaattis deemtee hojjechuudhaaf hawaasa achi qaqqabuudhaaf wanti itti yaaddee jiraa? Eeyyan bu'uurri iddoo kana haa ta'u malee gara biyyaatitti jechuudha. Biraanchii kana babal'isee ispeeshaalii uummata kiyya kan biyya jiran jechuudha. Okay? Sirrittiin gargaaruu barbaada. Achittis biraanchii tokko banee fi uummata keenya uummata rakkatatu jira uummata baay'een isaanii kan waan ittiin yaalamuu dhabeetiin dhibee adda addaatiif dararamu jira dhibee kintaalotii fa'aa fi akkasuma immoo dhibee kalee fi dhibeen garaachaa kun fa'aatii biyyatti baay'ee tokko ol ka'aadha. Kanaaf uummata akkas waan mana yaalaa fadha dhuunfaa dhabeetiin dararamu kanniin maluma salphaaniin biyya irrattis waan kana hojjedhee gargaaruu ni barbaada jechuudha. Ati dhaloonni kee godina Arsii Lixaa. Aanaa Dodolaati. Aanaa Dodolaati. Ganda gannata. Naannoo sana keessatti wantoonni uumamaa akkasii jiru. Eeyyan jiru. Yeroo sana shaakalaa turte. Yeroo sana ijaan ilaalaa turte. Ijaan ilaalaa ture maatii kan koo jalatti ijaan ilaalaa ture. Akkasii yoo ilkaanfas dhukkubee jedhee maatiin keenya cal jedhanii fiiganiituma mana yaalaan dhaqanii waan tokko fidanii waan ta'e walitti tufanii nama kennanii achirratti qabadhu ilkaan kee irratti fasiin jedhu. Akkasuma ijji foos dhukkubeellee fiiganiituma mana yaalaas hin fidanii. Waan adda addaa fuudheetiin waan ta'e horii fa'aa walitti qabanii baalota adda addaa irraa fa'aa waan beekanii innaan sa'aatii sana gatiin baranneef baay'een beeku. Walitti dabalatti kennan waan san irraan fayyate jechuudha. Anis kan mun bureeffadhee gara kanatti dhufe. Uummanni keenya akkamittiin si biraa argatu eessa fayyadee erguutti taate ammaa? Ammaa fi as keessaan ala immoo gara biyyaatti warroota barbaadanii jechuudha. Hamma Finfinneetti erginee Finfinneetti dhufanii jechuudha. Giddu galeessa biyya keenya waan ta'eef jennaani Finfinneetti dhufanii fudhatan jechuudha. Kanaaf namoota baay'ee gara biyyaan ergee namoonni baay'eenis dhibee kintaalotii irraa fayyanii jiranii warroonni biyya jiranii akkasuma fira kan tokko dhiyoo qoricha garaachaan ergeef. Qoricha garaachaan ergee fi garaachi kan kee baay'ee miidhamee jira. Sardi isteejii irra ga'ee jira jedhanii. Gaafa dawaa kana fayyadamtu torbee tokko garaachuma si baqa garuma deebii dhabde baqa dhibeen sun jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een jiru jechuudha. Namoonni dawaa kana irraa fayyadan gara biyyaattis jiru. Ammas biyyarraa namoonni baay'een na gaafatan maaliif gara keenya dhufteetiin waan kana nuuf hin gargaarre yookiin nuuf hin laanne. Asuma ta'e kun onlaayiniidhaanis ilaalla. Namoonni achi fayyuu isaanii gara miidiyaatiin siif himaa jiru. Hin dhageenya garuu ati nullee kootuuti nu gargaari. Gara biyya keetti naan jedhanii anis kanan dhaga'ee gara biyyaas deebi'een hawaasa keenyas tajaajiluun barbaada jechuudha. Xumura irratti sagantaa keenya irraa qopheeffamee xumuraa jirra. Kana tafe kan jettu yoo jiraate irraa akka dhaamsaatti. Sirriidha. Waan tokko asirratti otoo hin dubbanne biraa kan hin darbine barbaadu keessa tokko jechuudha. Dalagaa kanarratti jechuudha. Dalagaa kanarratti dugugguruu dugdaa yookiin dhiira cimaa tokko duubaa dubartii cimtuu tokko jira jedhamu miti dugugguruu dugdaa kan koo kan taate iddoo kanaan nageettee fi ammas na wajjin dalagaa jirtu. Giifti duree kan koo haadha warraa kan koo jechuudha. Raabiyaa Muhammad hedduun galateeffachuu barbaada. Halkanii guyyaa dadhabe osoo hin jenne daa'ima ishiidhaa harma ho'isaa hojjaa kana waliin daladdi jechuudha. Jalqabarraa jechuudha. Garuu rabbi faa galatu har'a galuu iddoo kana geenye jira jechuudha.
Kan biraa immoo jechuudha dawaa kana akkuma beekamu as qofa osoo hin taane gara biyyaattis ergeen yookiin gara biyyaattis deebiin hojjechuu barbaada waan ta'eef akkasuma biiroo fayyaa Oromiyaa irraa akkasuma biiroo fayyaa garaagaraa irraa hamma danda'aniin jechuudha. Okay? Na bukkee yookiin na bira dhaabbataniitiin akka na jajjabeessan abdiin qaba jechuu barbaada. Akkuma beekamu qorichoonni keenya kun jechuudha yoo xiqqaatee jedhe qorichoonni as keessatti argaman kun dhibee 20 oliif kan ta'utu jira jechuudha. Rifeensa irraa kaasee qaama kan kee irra waan keessaanis ta'ee irraanis itti ba'an hunduma isaayyuu waan fayyisuu danda'u jechuudha yeroo gabaabatti. Kanaaf warroonni waan akkasiin daraman jedhanii dhibee narviillee jechuudha yaala isaa jalqabnee jirra. Namoota baay'eetu waan kanarratti nu gaafataa jiran jechuudha gara biyyaattis jechuudha. Akkasuma immoo dhibee tiruu fa'a jechuudha. Namoonni baay'een jechuudha dhibee tiruutiin qabamanii yoo jedhanii nu gaafatu jechuudha. Kanallee hunda isaa dawaan isaa nu biratti hin argamu jechuudha. Kanaaf warroonni barbaadan jedhan rakkin hin jiru ni gargaarra ni kenninaaf jechuudha. Maarreegaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii falannaa keenya har'aatiin immoo jechuudha laga ce'uun kan nuti argamaa jirru Yuunaayitid Arab Emireetii yookaan gamtaa biyyoota Arabaa keessaa magaalaa Ajimaan keessatti dargaggoo waan aadaarraa yookaan waan uumamaarraa qoricha hojjechuudhaan hawaasa tajaajilaa jiru tokko dubbisaa turreerra jechuudha. Maarree egaa qophii keenya irraa qindeeffanne kanumaan xumurra yeroo biraa mata duree biraan deebinee walitti dhufnaa hanga sitti nama torbanii maa godhu isiniin jecha qopheessaan qophichaa anis qeel arga'uu fi gama ogummaa kaameraatiin kan nu bira dhaabbataa jiran kan nu deeggaraa jiran immoo magaalaa kana keessatti kan argaman garee Blazing Picture'iti. Kanaaf isinis waan nu hordoftaniif galatooma qophii keenya har'aaf jenne xumurree